Eenyudha inni nutti iyyu kuni? Faarfataa yookaan immoo Paaster Baacaa Bayyanaan jedhama. Maal taatee nutti iyyu ture? Maali rakkina isa kamtu darbee? Rakkina meeqaaf meeqatu biyya keenya irratti ka'e? Qilleensa jabaa meeqaaf meeqatu biyya keenya irratti ka'e? Biyya keenya raasaa jira miti? Maaliif hin sodaattan isin? Amma dhuguma rakkinaaf gidiraa biyya lafaa kana dandeessanii baattanii dhaabbattu ture. Rakkinni kun beela waan uffatan dhabuu yoo isinitti fidee. Amma maal fa'a qabdu reesin? Amma biyya lafaa kana keessaa utuun argadhe waan jettan tokkollee hin qabdan jechuudha ree? Faarfataa Addisuu Waa'imaa gaaffii tokkoon si gaafadha. Amma utuu rakkattee homaan qabdu ta'ee miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Hoomaa waan tokkoon qabdu akkamittiin sitti hin dhaga'amu? Gooftaan siif kennuusaa maaliin barte? Amma dhuguma kakuu Waaqayyoo siif gale kana dhibbaa dhibbanii amantaare? Maaliif hin shakkitu? Maaltu akka ati akkasitti amantu si godhe? Tole haa ta'u gaa. Dhaala waaqarraan qabaa Waaqayyootu naaf kenne jettu kana atoo biyya lafaarra jirtaa? Innoo waaqarra jiraa? Ati immoo akkamittiin fudhatta gaa? Tole gaaffiidhumaan si gaafadha. Tarii namoonni viidiyoo kana ilaalaa jiranii yerootti akkasitti naasuftu callisteema waanuma waa hin baafne wayii waanuma hin yaadamne haasa'asiin jechuu danda'u. Mee isaaniin maal jetta? Tole Faarfataa Addisuu baay'ee galatoomii. Guyyaa biraa wal arginaa. Baay. Eeggadhu kaa diinni immoo satamma jette dhageenyaan mataa martee si heddi. Maqaan isaa ulfaatu diina koo miila koo jala kaa'e. Editaa hin caana hin jeekniiti. Akkamittan callisaree yaadamu. Maal ta'a yoo cal jettee teessee? Tuttuqee nagaasa yoon gattaa'ee. Maaloo numti akka biddaamee balalalalal si godhu kuni. Humna isaatiin anarra balakkeessa. Ay booda waan taate garuu waan biraa kan jenne jedhee. Inja dargadheera nimee ifa fayyina. Erga kan caalu argatte rakkoo qabu. Yaaddettaa garuu silaa waan taatu. Ani silaa namarraa miti. Kootu eessa deemtaa? Yoomaa sumnee finne. Nandeema. Eessa deemta? Addeessanis weeffannoo warra faarfatan ta'ee laalu. Akka malageeti al tokko bichitti na eebbisiiti. Fataa sanaa koraa jechaa jiraatu ranga diinota keerra tasnaannaa. Maa inni inni galgala maal taate hoosaa? Dunni mataa tolna baate. Du'a barana maaliif akkasi qortii seexanni kuni? Barana baay'ee si qoraarti dhugaa rabbii. Danuu lolabtuu sakkaan mo'amtu sanyiin warra Yesuusi. Maalii si beekam wal beekna? Cimina kees beekam maal taate? Barana onnee akkamiisii kennee barana? Ilmi leenca leencumaa malee miti adurree. Kanaaf akkas fokkorta kaa? Namnuu nama duute baddusaa dee ol kakaasa. Jaalleewwaniif gootota isaa faarsee lafa raasa. Maaliyoon jajee gooticha naaf dhiiga dhangalaase. Gooftaan kun jireenya kee baga jijjiire malee dhugaa? Silaayoo namaal taate carraan koo. Carraa maalii qabda silaa? Boolla sagadii fagoo keessa mataadhaan keessa gad beekta turte. Sichool malee gad miti. Laddeema. Dibaako maal taates teessaa? Namoota taa'ee bakkee keeyyaa taa'ee. Maal taate? Maaliif boos? Akkasumaanii. No. Akkasumaanii maa miti.
Ali rakkina yoo ta'e maal meeqatu TikTok irratti maqaa tajaajiltootaatiin maatii birrii sassaabbachaa jira miti? Achirratti baatee barshii sassaabbattu? Garaaf injiraatoo bu'aan nyaatoo. Ati qarshii qabda kanaaf sin barbaachisu miti? Na gargaara naannoo waaqayyoo. Maal taati yoo waaqayyoo kana waaqayyoo yoo dhiistee maal rakkoo qabaa? Fayyaan argadhu. Haa ta'u akkami sirba wayii yaaltu sirba wayii yaaltu? Maali deevaako maal taa yoo sirbitee maali? Shambo qosheen amanaaree dacheen hirkoo qiyyantaatu. Eenyudha reedi kanatti faarfattu? Yesuusee Yesuusee. Maalati amma yoo miti? Amma lubbuun xiyyaana keessa jirtutti. Amma tiin sobda malee dhuguma amma lubbuun jirtutti waamtu waan bira. Waamu maqaa Yesuusee nanatti. Kakadhu kakadhu.